agartan kuni hogganoota community Oromoodha Sulan Iowa South City jechuudha. Nebraska Iowa fi South Dakota walittidha. Arra tumsa woboodhaatii fi communityin naannoo kanaa hundinuu walitti dhufanii woboo gargaaruudhaaf woboo cinaa dhaabbachuudhaaf sagantaa addaa qabna. Galgalaas qophii bashannanaatu jira. Waliftoota keenya gurguddoo Khadir Sa'iid, Daawitee Mokonnin, Callaa Carcar, Diriirsaa Elemoo harbitti ta'u kana sagantaa bashannanaa gaarii jira. Arra wanni anis akka keessumatti asitti argameef magaalaan tun magaalaa seenaa galmeessuudhaan beekamtee nama xiqqaadhaan OMN'dhaaf qarshii 54 ol guuranii yeroo gabaabdutti arra gaa waraana bilisummaa Oromootiif 100 ol guurraa jenneeti ni haa qabnaa. Itti gaafatuun damee qunnamtiidhaa adde Najaa Tamsaatis wajjin jirra. Qophii kanaaf as jirra. Maal jettan dubbadhaa? Hayyee galatoomaadha. Uummata keenya daawwattoota keenya warri nu hordoftan guyyaan irraa guyyaa ajaa'ibaati. Guyyaa aartistoonni Oromoo hundi asitti argamanii artistoonni qaqqaaliin communitiin Oromoo magaalaa kanaa Oromoo community Suulaandi warri isin gartan kuni warra jajjabaa Diriis Fayyoo itti aanaa durataa community Suulaandi Adeeroo Dhugaasaa Gammachuu Araddaa fi Nimoona uno beekamaadha inni nama feemastiidha. Maamudii Najmuddiinii Amboo jira Aliyyi jira lakkaa'een fixugaa haan dubadeen Budubee jira Maamma Yuusuftu jira. So har'aan tana guyyaa ajaa'ibaati. Guyyaa milkii, guyyaa humna keenyaati, guyyaa tokkummaa keenyaati, guyyaa community tuni fakkeenya community addunyaa taatu. Kanaaf har'a waan guddaa dalaguu deemna. Akka nu hordoftan karaa Facebookitiin jechuu kiyyaa karaa miidiyaatiinis akka nu hordoftan abdiin qabaa miidiyaas ni qabna. Uummanni keenya naannoo kana jirtan kan magaalaa adda addaa irraa dhuftanii guyyaa kaleessaa dhuftanii ajirtan ka'eeda as bultan keessummoonni keenya kan Minnesota irraa dhuftan kan naannoo kana magaalaa naannoo kana jirtu Sioux Falls, Scholar, Green Highland, Omaha, eessa kana irraa lakkaa egaa magaalaa hedduu jirami? Grand Island. Yeah. Worthington, Des Moines, warri naannoo kanarraa as dhuftanii ajirtan hedduu galatoomaadha. Warri karaa jirtan ammoo nagaan akka nu dhuftan abdii qabna. Kanaaf galatooma Idris Kin dabarsa. Dubbiin haftee fi bitti hafleef dubbannaa jette Oromoota naannoo Suudaan jirtan baga nagaa dhuftanii dhiyaadhaa isiniin jenna. Uummata Suusiitii fi uummanni naannoo kana jirtan Sioux Falls, Worthington, Green Island, Omaha agartee naannoo kanarraa horii dhuftanii hundinuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Ammoo hawaasni naannoo kana jirtan qophiin eegaluudhaaf daqiiqaa muraasa taafaa keessummoota kabajaa ammaan tana isaan simannaa godhuuf waan deemnuuf daftanii akka nu dhaqqabdanii waliin simannu isin gaafannaa. Guyyaan addaa guyyaa seera qabeessa agartee miidiyooestii kanatti handhuurti Oromoo guddoon lakkoofsa uummatanii iddoo xiqqaa taane uummanni Oromoo Suudaan jiru kun uummata jabaadha. Jabummaa keenya isaan kanaan duras mirkaneessinee jirra. Ammas ammoo mirkaneessuudhaaf guyyaa hoboo kanaaf qabannee waan jirruuf baga nagaan dhuftanii dhiyaadhaa dafaa akka keessummaa waliin simannu jechuun barbaada. Namoonni jiran akka dubbatan carraa isaanii kennaa galatooma. Hayyee akkuma beekamu namoonni baay'een haasa'aniiranii har'a guyyaan kun guyyaa ulfaataa fi guyyaa kabajamaadha. Guyyaa hoboo keenya bira dhaabannu ilmaan Oromoo ijoollee qaqqaalee akka teennaa sanatu
yuunivarsiitii irraa bayanii bosona jiranii ijoollee kanneen bira dheedhee qaamaan illee waraana san keessatti argamuu baannu faayinaanshaali ijoollee kanneen bira dhaabannee qeerroo keenya gargaarree bakka isaan jiranitti waliin dhaabannaa. Kanaaf hawaasni naannoo kana jirtan xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhiira dubartii jaarsa jaartii shamarran namni hawaasni naannoo kana jiraatan hundinuu irratti argamtanii qophiin kun qophii bareedaa fi qophii miidhagaadha. Artistoonni jiranii namoonni qaama hooggansaa irraa ni argamu. Kanaaf gaafiis yoo qabaattan yaadas yoo qabaattan halkan kana taphataa bullaa woboo keenya bira dhaabannaa woboo keenya ni jajjabeessinaa yoo qaamaan illee dhandhee achi keessatti waraanuu baanne har'a dammoo kiisa kennaanii woboo bira dhaabannee woboo tumsuu qabna. Kanaaf koottaa ulfaadhaa isin jenna galatoomaa warri naannaa kana jiraatan Seafords, Worthington, South Dakota, Green Highland, Omaha, Timoy kunniin martinuu naannoo kanarra warra jiraatan waan taataniif koottaati koominiitiin kun koominiitii jabaa fi ulfaataadha. Koottaa irratti argamaa isin jenna galatoomaa ulfaataa jedha gara kiyyaan arganuma. Thank you galatoomis gamme asiki takka dhaamsa gaggabaabaa dabarsaa. Warri Suudaandii fi ollootiin keenya warri asii magaalaa kanatti uumaa Seafords, Iskaraat hundi warri as dhufaa jirtan hundi isin eegaa jirra akka dhuftanii asumaan immoo wanni dabarfachuu barbaannu dargaggeeyyiin keenya baga jiraattan baga nuu jiraattan baga qophii kanaa kana waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf gootan jennee itti gammannaa. Asumaan dhaamsa keenyallee wanni waan nu dhagaame wanni dabarfannu yeroo dheeraa nama lamaa maanguddoo lama sadiin waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa turre har'a immoo uummanni keenya dachaadhaan har tokko fuula tokko deebi'ee waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo woboo cinaa dhaabbachuudhaaf qophii kana qopheessuudhaaf akka itti milkoomnu uummanni Oromoo eega walii galee gammachuu qabnaa. Gargaarsa keenya sanoboo qofaa miti hedduu itti gammannaa. Isin eegnaa koottaa dhiyaadhaa isin jennaa dhaamsi keenya kanumaa jabaadhaa. Dargaggeeyyiin keenyas immoo tan qophii akkanaa bareedaa kana qopheessitan durataa koominiitii Nabaraskaatii fi akkasumas dargaggeeyyiin keenyas galatoomaa jedhee asumaan galata kiyya dabarfachuu barbaada. Fuula duraafis gargaarsi kun guyyaa tokkichaa kan otoo hin ta'in itti fufiinsan akka fuula duratti dhaabbataan itti fufu hanga bilisummaatitti. Tigreen fakkeenya nu haa taatu sabni xiqqoon kutaa Oromiyaa takka hin taane baatii 8 keessatti bilisoomte wal ta'uudhaan walii galuudhaan waan qabduun irratti hirmaachuudhaan. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirtan hunda ka'aa lafaa ka'aa falmadhaa wal bira dhaabbadhaa tokko ta'a galatoomaa isin jedha naa jiraadhaa. Galatoomaa fayyaadaa awwa callaayaan callaa adeemtafi. Tole qaqqaalii ilmaan Oromoo baga jiraatanii har'a guyyaan irraa guyyaa jabaadha. Qabnee adeeroo dhugaasaan jecha lama gaarii gochuudha. Dhaamsa bakka gabaabaa dabarsaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bultanii kan bultanii akkam bultanii nagaa fayyaadhaa isin jechaadha. Guyyaan irraa kuni guyyaa naannoo Suudaandii yookaan gartee Nebraaskaa Ayiwaa jedhamutti dargaggoonni hawaasni Oromoodhaa akka walii galatti akka duritti adda adda deemuu duuti karaa tokko irratti deemanii harka wal qabatanii guyyaa har'aa kana deeggarsa godhuudhaaf qophii ajaa'ibaatirra waan jiraniif jecha namni naannoo kana jirtanis hundinuu akkaan itti gartee manatti namni har'a dhalaa fi dhiirti akka manatti namni dhaammannaa warri naannoo kanaa isteeta naannoo kana jiranis akka gartee karaa jirtanis rabbi nagaan isinaa fidu. Simachuudhaaf qophaa'aa jirra. Kanaafuu dirmannaa woboodhaa tana har'a guyyaan guyyaa fakkii uummata ala jiru hundaafuu warra daaspooraa jedhamu kana hundaaf fakkii taana jechuudhaan dargaggoonni asii lafaa ka'ee waan jiruuf jecha akka gaarii dhaggeeffatanii jala deemtanii gaa dirmachuu tana akka bakkaan geenyu waada keenya har'aa tanaa kana fuuldura qaabsoon hanga xumuratti gartee waada haaromfachuudhaaf ibduu hin deebinu jechaa jiranii. Kanaafuu gaa nagaan jiraadhaadha. Nagaa waliin nu haa fidu bara bara bilisummaa nu haa godhu hayyee nagaan jiraadha. Daadhii tuqee tole uummata Oromoo
yaa uummata Oromoo baga jiraattan isiniin boonna saba guddaa bahara kana isiniin boonnaati hoottati haa irraan dhangalaanu gaa wayyina keenya kanatti guyyaan itti boonnu arra hoottati manatti hafinaa guyyaan arraa kuni guyyaa gumaata waraana bilisummaa Oromoo oguu jennu guyyaa ifii keenya ifitti dirmannu ta'uu beekaati manatti hafina haadhaa fi abbaa xiqqaa guddaan daa'ima keessa fida asitti dhiichifna hootta manatti hafina daddafa seenaa isinin jenna imala gaarii karaa carqii isin yaa godhu nagaa hootta isinin jenna andaadii walijii daadhiiti jabaadhaa isinin jenna. Thank you, Galatomi. Yeah. So, akkanaan qophaa'aa jirra haala bareedaanii. Kamera ke kumbat ilaali. Yeroon kun wal geessee jirti. Open the door. Kotulah naban. Ban. Naban. Ulah kan esan tu fayya. Ulah tu bani jiran. Anak anak kau punya jirah. Share wali goda. Boda wali kidebina. Fasa galatoma.